jala baga gammaddan gurbattii tana dura maxxanseessanii ture miti yoo yaadattan tigistii fi ganniitu nuti harkatti fashaleesse intala birrii ishii beeruutii fi dubaay hojjette harkaa nyaate hin nyaanne jedhee tiiktookii irra dhufee micayyoo arrabsinee argine san mucaan kun qilixxoo seenee jira jechuudha. Intalli bexaam itti goobazidha. Shamara jenneen kan akkanaa ta'an qilixxootti galte ishii maleeyyuu dhala 4 irraa nyaate waa sigaru. Mana hidhaa qilixxootti darbamtee jirta. Dhugaan ni qallatti malee hin cittu jechuudha. Rabbiin mana hidhaati sin baasi. Obboleessa jegnaa qabaachuun obboleessa micayyoo tanaati. Obboleechi ishiin tuffatte jedhee obboleetti isaa hin gane. Faana bu'eetuma karchalleetti gate. Kan ishiirraa nama 4 irraa nyaate. Niitii bee Dubaayii qaba. Ijoollee keenya sin gorsinii dadhabne iyyinii dadhabne diddan. Namni kun akkam jirtan fayyaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan an nagaa kooti galata rabbii baga nagaa taatan sinin jecha irra deebuudhaan nageenyi koo bakka jirtanitti siniif haa ta'u. Egaa akkuma argitan obboleetti keenya kana jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi wantoonni akkanaa kun hedduu mudata. Nama tokko qofa har'a argineeti miti jechuudha. Hedduu mudata jechuudha. Keessattuu warroonni duraan darbee nyaatamni bira darba jechuudha waan hundumtu. Garuutii immoo wanti amma nuti gorsa kana kennaa jirruu fi warroonni dhufan akka irraa baratan warroonni haaraan dhufan akka irraa barataniif jechuudha. Egaa wanti namni haadha manaa qabu tokko haadha manaa hin qabu jedhee shamarran 4 irraa maallaqa ijoollee biyya Arabaa kanaanis fuudha jedhee saninis fuudha jedhee akkasitti mana ijaara kaanin godha jedhee maallaqa irraa guurrachaa bahe jechuudha. Egaa bilxiin takka yookaan gamni takka jechuudha ganamuma dhalatti jechuudha. Maal gooti obboleessa ishee walii galtee obboleessa ishee hojii walii galtee nama akkasitti maallaqa ishee nyaate kana hiisiste jechuudha. Kanammoo kan godhu ijoollee muraasa kuwwan nyaatamaniituma itti dhiisan jechuudha. Maallaqa isaanii bakkuma arganitti erganii zarafamanii waan adda addaa ta'anii jechuudha. Osoo maatii bira hin gahin faa shamarri dhiira biratti galtu jira jechuudha. Dhiira biratti galuyyuu osoo hin ta'in wajjin bubbulanii gaafa torbee tokko guutanii waan ishiin qabdu hunda irraa fixee jalaa saamee jechuudha. Ishee harka ishee qullaa gadhiisa jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi yeroo tokko ofumaaf safuu keenya ofirraa fuune natti fakkaata. Maaliif osoo nuti maatii biraa baanii maatiin osoo nu kenne maal rakkoo qaba. Heerumuun hin dhaqqabama. Qabeenya barbaaduu biyyaa baanii miti. Qabeenya san immoo guduunfachuu qabna. Mana ijaareen waa eegu jennee maallaqa yoo ergine hagam ulfaataadha jechuudha. Warra keenya kan biraa baane san yaadachuu dadhabne nama biraatii gaafa maallaqa ergunnu osoo warri keenya rakkatu ofii kan nu ergee warra keenya qotiyoo gurguree maallaqa keenya waan hundaa gurguree kan nu ergee warra keenya jechuudha. Warri waan qaban gurguranii liqeeffatanii kan godhanii nu ergan nuti garuu gaafa as geenye namoota birootii nu haafuudhaan jedhanii online irraan kan niitii qabu niitii hin qabu jedhee osoo niitii qabu osoo niitiyyuu biyya ormaatii qabu kan haala kanaan maallaqa namaa nyaatu jechuudha. Asumarraa waan xiqqoo tokko waan ofii kiyya tanaan dura muuxannoo namaa qabu jechuun kan namni hojjetu jechuudha. Kanan argee egaa tanaan duras dubbadheen jira viidiyoo kiyya darbee tokko keessatti nan yaadadha. Namni kuni biyyuma keenya ollaadha. Namni kuni baay'eetti nama safuu beeku yeroo akkanatti ilaalan nama safuu beeku nama amantaa isaatiin cimaa fakkaata. Gaafa kana yaa fakkaatu malee gubbaarra fakkaata malee keessa waan biraatu hojjeta jechuudha. Egaa namni kun hojii hin qabu. Bilbila guddaa kana akkanuma akka amma nuti qabannu kana kan caalu egaa baadiyyaa keessatti bilbila akkanaa qabachuun yeroo sanitti nama haaftaaminuu hin qabatu jechuudha. Bilbila san jechuun abbaan qabeenya guddaatu bilbila inni baatu san hin baatu jechuudha. Maaliif maallaqa ijoolleetiin baata jechuudha. Jalqaba duraa kan inni jaalatetu biyya Arabaa deemee ishees warrumatti erga ishee ergatee boodas ammas kanan biraa baay'ee olii gadi deema.
magaalarra deema namni sun jechuudha. Gaafa kana ammas kanan biraa ka bilbila waan ta'eef bilbila of harkaa qaba, waa hedduu fayyadama, iimuu fayyadama, feesbuukii fayyadama, waan baay'ee fayyadama jechuudha. Kanaaf amma immoo maalitti taa'e ani hin qabu jedhee yookaan immoo akka nama homaa hin qabne, akka nama waaqaa, akka nama tajaajilaa tokko fakkaateeti jechuudha. Namni kuni maqaan isaa jechuun namatti ulfaata jechuun namni tokko tajaajilaa mana waaqayyoo ta'ee yookaan tajaajilaa uummata amantaa ta'ee baay'ee ulfaata. Waan akkasii waan ija kootiin arge kuni waan qabatamaan an nama sanirratti beekudha. Egaa amma gooddanyaan isaa yookaan immoo kan isa nan heeruma jettee yaaddu tuni biyya ormaa jirti. Ishiirraa maallaqa hin fuudhaa, hin hojjetu, wanna tokko hin hojjetu, magaalatti gala jechuudha. Gaafa ishiin maallaqa ergite magaalatti deemee gala. Gaafa immoo maallaqni dhume haga ishiin ergitutti dhufeet baadiyyaa ta'a jechuudha. Osuma akkas jedhu ammas hin jaalata jechuudha. Ammas namni wayii feesbuuk irraa takka wayii hin jaalataa hin qabu jedhaanii ishiinis maallaqa mana ijaari kana godhi jettee ergiti. Inni immoo mana kana maal godha kan namaafaa akkanatti hin bitee kanan gochaa jira kanan hojjechaa jira jedhee fuudhee yeroo itti ergu ishiin ammas dhuguma seeteet maallaqatti gadi guurti jechuudha. Sunis hin ergiti, kunis hin ergiti. Ammas saan godhe jedhee hin dhiisu, kan biyyaatis hin dhiisu. Kan biyyaatis amma shamarran biyyaa warroota qabeenya qaban, warroota daldalan kanniin hin dhiisu jechuudha. Shamarran maallaqa qabdu, shamara ofishiitii of dandeessee jiraachuu barbaaddu argitaanan irraa hin deebi'u jechuudha. Shamarrinis immoo isa hin diddu maal akka ta'e hin beeku. Shamarri isa hin diddu hundumti isaaniitu jechuudha. Amma sunis achii maallaqa ergiti, kunis asii maallaqa ergatu, sunis asii akka haadha manaatitti wajjin jiraatu. Egaa ammas immoo nama sadaffaa biyya alaatitti ammas jechuudha. Kara nama 8 jechuudha. Kara nama 8 namni isa himatu qofti jechuudha. Kunis yoo gaafatan ebilu kun jaalallee isaatiin maallaqa ergaafii jirtu, kunis akkas, tunis immoo asitti akka haadha manaatitti wajjin taa'aa jirti jechuudha. Baay'ee nama gaddisiisa waan akkana kana gaafa dhaga'an jechuudha. Warroonni amma biyyaa baatan walumaa galatti warroonni amma dhuftan ta'ee warroonni tanaan dura nyaataman silaa nyaatamaniiru. Nuti yoo akkamitti barachuu qabna, maal goone, maallaqa keenya akkamitti akka finnuun beennaa miti akka finnuun beenna. Kanaafuu maallaqa keenya qabannee galuu nurraa eegama. Maatii keenyatti yoo erganne maatiin keenya yoo nyaatanillee rakkoo miti jechuudha. Nu guddisanii warra keenya waan ta'eef garuu alagaan nuti wanna tokko irraa hin beekne tokko gaafa nu nyaatu baay'ee ulfaataadha jechuudha. Akkaataa itti finnu beekuu qabna. Gadi bu'anii ol bu'anii ho'an jedhanii qorran jedhanii hirriiba gahaan tokko hin jiru. Kanuma beekamu hirriibni gahaan hin jiru. Wanni nyaatan seeran waan argatte san nyaattu, waan barbaadde nyaattu. Osoo qilleensa biyya keetii hawwituu hojjetta. Kanaaf kaayyoo qabaadha. Kaayyoo biyyaa baanee fi qabaachuu qabna. Biyya keenyatti gallee maal akka hojjechuu barbaannu, bultii akkamii akka godhachuu barbaannu ammarra teenyee sammuu amma qabnu kana haa yaadnu. Sammuu amma qabnu kana yaaduu nuuf wayya jechuu barbaadinna asumarraanii. Egaa yeroo baay'ee gowwoomna tariitii kan biyyattis jaalattanii dhufan jiru jechuudha. Gaafa kana maal godhu gaafa as gahanii maallaqa erguu fi mana ijaaru jedhanii gaafa mana ijaaree yookaan ijaaruyyuu maallaqa ishee nyaatee fixee maal godhaa yookaan hoggaa dheeraadhaaf taa'e jedhanii ishee as teessisee raawwatee deebi'ee kanan biraa fuudha jechuudha. Inni akkanaa kunis badaadha. Akkuma kun amma nama 4 irraa jechuun maallaqa tokkoffaa kan Beeruutii kan Dubaayii nyaatee fixee jechuudha. Waggaa 2 jechuudha. Egaa mucayyoon kun immoo qabsiistee jirti jechuudha. Baay'ee nama cimtuudha. Kan kana hojjetu nama cimaadha malee shamarri dadhabduu yookaan shamarri takkittiin kana hojjechuu hin dandeessu. Egaa nama dhokateetu dafqa namaa nyaatu waaqayyootu nama qaba. Waaqamatu qabeetu mana hidhaatitti sagalche malee namni kun nama qabamu miti akka laayyootti jechuudha. Kanaafuu warroonni yeroo baay'ee nuti kan dubbannu
waanuma dhageenyerra waanuma argineerra waan dubbannuu fi warroonni waan akkanaa tasumaayyuu dhageessanii hin beekne tarii jiraachuu dandeessu. Tarii immoo akkana nan godhu lakki jaalallee koo jechuu dandeessu jechuudha. Hin amanin nama jaaladhu malee hin amanin. Keessattuu maallaqa keetiin jaalala hin bitin, jaalala hin gowwoomsin jechuudha maallaqa keetiin. Namni si jaalatu tokko maallaqa keetis abadan sin jaalatu. Miti jaalallee abbaan manaa kee maallaqa kiyya nan qabadha hojjedhu jiraadhu. Anis nan hojjedha atis achitti hojjedhu gaafa jetteen nama hojjetee gaafa ati galtutti aga gaafa galtutti obsaasii eeggate waggaa 5 ta'e waggaa 10 ta'e aga gaafa galtutti of danda'ee ofii obsaasii eeggatu isatu jaalala dhugaati. Inni immoo yoo abbaan manaa asii ergee taa'ee luka isaa walirra naqatee harka isaa kiisii naqatee gaafaate maallaqa ergite abbuma argee waan barbaadeen bitaa akka barbaadetti kiisitti naqateedha kan deemu suni siif hin jiraatu jechuudha. Inni sammuu isaatiif bashannanuu qofa waan garagaraatiif jiraata malee haadhi manaa kiyya mana achitti gubatti ani asitti hojjechuu qaba kan jedhee yaannitu jira jechuudha. Kana gaafa argitu maal gochuu qabdaati bittii koo maallaqa kee qabachuu sirra jiraata waan ittiin godhattu yaaduu sirra barbaachisaadha. Buruweessatti hangalaa maalitti hangalaa ammas immoo gaafa hangalees biyyuma ormaa kanatti deebi'ee jettee yaaduutu namarra jiraata jechuudha. Haala saniin itti deemuu nuuf wayyaa. Amma yeroo ammaa kana keessatti yeroo ammaa gorsis babal'atee shamarran keenya yeroo baay'ee kan miidhamnuuf duraanii bilbilli akka ammaa kanatti nuuf hin bitamu hin jiru ture. Odeeffannoota garagaraa hin qabnu. Warreen amma dhufan carraa qabu dhugaa dubbachuu fi warroonni haaraan dhufan keessattuu biyyuma keessa yoo ta'anii warroonni bilbila fayyadaman jiru jechuudha dhugaa. TikTokii kan fayyadaman, YouTubii kan fayyadaman jechuudha. Obboloonni keenya nuti garuu duraan maal beekna homaa hin beeknu callisne biyya namaa kana dhufne isaan nurra beekodha. Garuu hin gowwoomina nama hin jaalanna jettanii yookaan nu jaalata inni homaa hin qabu jettanii hin gowwoomina maallaqa keessanii nama hin bitina. Hojjettanii of jijjiiruu dhuftanii hojjedhaa of jijjiira. Yoo nama gargaaruu barbaaddan karaa mana amantaatiin hiyyeessa gargaara akkasitti rabbiin illee isinirraa fudhata jechuudha. Kaan immoo yoo akkanumaan rakkadhe cabee kufe jedhee dhufee isinitti odeessuu fi akkasumas ani si malee nama biraa hin qabu kan jaaladhee hin qabu si fuudhuun barbaada maallaqa ergii mana ijaarranna wantoota akkasii kana namoota isiniin jedhani jalaa cufaa gonkumattuu jechuudha. Dubbiin sobaati jechuudha. Dubbii sobaati isin jaalata malee dubbii dhugaa akka hin taanetti fudhadhaatoo jalaa dhadhisaatoo maallaqa keessan hojjedhaatoo biyya keessanitti galuu yaada isiniin jedha. Egaa viidiyoon kiyyaa dheerateera. Like, share, subscribe gochuudhaan maatii nu taa'ii maatii keenyatti dabalamaayii gorsoota garagaraa dhaggeeffadhaayii nullee nu guddisaa nu jabeessaayii wal jabeessuun immoo aadaa keenya waan ta'eef walaa jabeessinu siniin jedha. Egaa gorsa kanatti immoo namni tokko qofti fayyadamee gaafa dhiisu cubbuudha jechuudha. Gorsa kana namoota biroof illee share godhaayii. Namoonni abbaa manaa haadha manaa hin qabnu jedhanii maallaqa baay'ifachuuf ijoollee mana arabaa biyya arabaa jiran gamaa gamanaan ani maatii yookaan haadha manaa hin qabu jedhanii warroonni haala kanaan maallaqa keessan nyaatan jiru. Nyaataniitis immoo yoo kan callisanii deemanii kanan biraa kan biyya keessaa kan isarraa bareedu kan fuudhu hedduutu jira. Isaan kanarraa iyyuu of eeggadhaayii. Biyya keessan gaafa galtan hin heerumtu kan waaqayyo isinii kaa'e lafuma isinii jira. Rabbi ka gaafa nama uumu waa'uma wayii wajjin nama uume akkanumaan kophaa nama uumne rabbi kophaa nama hin uumu waanuma hunda wajjisi uume. Ati kabajaa kee ofirraa hin fuudhini. Rabbiyyuu kabajeessi uume fayyaa waan qabdu dhuftee dalagachaa jirta. Waaqa keetiif galata galchaa hojjetachaa akkasumas immoo maallaqa keetis yoo qabatte waaqa kee yeroo hunda galateeffachaa deemta. Gaafa maallaqni keessi harkaa badaa abbumti barbaade maallaqa keessi harkaa nyaate garagartee immoo maal taata waaqa kee hin gaddisiista jechuudha. Waaqa keetis ani maalessi godhe jechuu waaqa kee hin dararte jechuudha. Ofii keeti harka keeti waan balleessite uumaa kee hin daraarin obboleettii kiyya. Kanarraa of eeggadhaayii of eeggadhaa isiniin jechuun jaalladha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.
koomintii barreessaa, laayikii tuqa, sheer godha, namoota biroo biraan gaa viidiyoo kana itti fayyadamanii. Egaa kun gorsa gaariidha.